Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yommuu ture namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anii isa duukaa akka isaan deemaa turanii fi isarraa barataa akka isaan turanii sagalee Waaqayyoo nutti hima. Iddoo tokko tokkotti baay'atanii lakkoofsi isaanii hedduu ta'ee tajaajilamuuf walitti qabamu. Iddoo kaanittis immoo muraasaan garee gareedhaanis immoo yeroo inni isaan barsiisaa tureera. Kutaa kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu Wangeela Luqaas boqonnaa 8 kana keessatti gaaf tokko Yesuus namoota lakkoofsaan baay'ee ta'anii barsiisuudhaaf akka inni taa'e argina. Yeroo barsiisuudhaaf taa'u Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya tokko isaanitti hime jedha. Fakkeenya tokko isaanitti hime. Fakkeenyi inni isaanitti hime kun fakkeenya qotee bulaa tokkooti. Namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e jedha. Namni kun sanyii facaasuudhaaf ba'e sanyii isaa yommuu facaasu mi'a itti sanyii facaasu keessaa sanyiin sun iddoo adda addaa akka isaan bu'an sagalee Waaqayyoo nutti hima. Inni tokko karaarra bu'e. Akkuma karaarra bu'een otoo hin biqiliin simbirroonni dhufanii funaannatani. Namni sirree ejjetee sanyiin sun ija malee akka inni hafe kutaa kana keessatti argina. Inni lammaffaan immoo qoraattii keessa bu'e jedha. Lafa qoraattii keessa bu'e. Lafa qoraattii keessa bu'e kana akkuma inni biqileen qoraattiinis isa wajjin hin biqile. Isa wajjin yommuu biqilu qoraattiin hudhee sanyii kana ija malee hambise. Inni kaan immoo dhagaarra bu'e jedha. Dhagaarra bu'ee dafee biqilee haa ta'u malee jallisaa dhagaa waan ta'eef hidda gadi fagoo godhachuu hin dandeenye. Kanaaf innis otoo ija hin godhatiin hafe jedha. Inni arfaffaan immoo lafa gaariirra bu'e. Lafa gaariirra bu'ee biqilee guddatee ija gaarii godhatee ijji isaas immoo dachaa dhibbaa ta'ee jedha. Kanaaf Yesuus fakkeenya kana yommuu isaanitti himu bartoonni isa kana dhaggeeffatanii waa'ee wanta kanaa baruu hubachuu barbaadan. Yeroo inni fakkeenya kana isaanitti himu maaliif akka ta'e fakkeenya kun baay'inaan hin hubanne turan. Kanaaf gaaffii lama gurguddaa gaafatani. Inni jalqabaa maaliif fakkeenyaan barsiiftaa kan jedhu ture. Irra deddeebi'ee iddoo adda addaatti Yesuus fakkeenyaan barsiisaa ture. Maaliif fakkeenyaan barsiista kan jedhu gaaffii isaanii isa jalqabaa ture. Kana eessaa arganna? Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 hanga 11tti yommuu dubbisnu akkas jedha. Ergasii bartoonni Yesuusitti dhiyaatanii maaliif fakkeenyaan isaanitti dubbattaa jedhanii isa gaafatanii. Yesuus immoo deebisee dhoksaa mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera. Isaaniif garuu hin kennamne jedhe jedhu. Kanarraa maal hubannaa? Warri iddoo sanatti walitti qabamanii sagalee Waaqayyoo dhagaa turani namoota adda addaa akka isaan ta'an ilaalla. Namoota gosa adda addaa akka isaan ta'an. Duukaa buutota Yesuusii fi namoota tuuta hedduu sana gidduu garaagarummaan guddaan tureera. Akka barsiisa Yesuus kanaatti. Maal jedhe Yesuus? Isiniif dhoksaa mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera. Isaaniif garuu hin kennamne jedhe. Maaliif akkas jedhe Yesuus jennee yommuu laalle duukaa buutonni yeroo Yesuus isa duukaa akka bu'aniif akkuma kanas mootummaa Waaqayyoo kan isaanii akka ta'uuf isaanitti hime dafanii Yesuus duukaa bu'an. Waan duraan hojjechaa turan dhiisanii isa kana caalchifatanii Yesuus duukaa akka isaan bu'anii sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Dhoksaan mootummaa Waaqayyoo hamma isaaniif ife isaaniif galeera. Deebii kennanii Yesuus duukaa bu'an. Waan dura hojjechaa turan hin dhiisan. Garuu isaan duukaa kan deeman namoonni biroon lakkoofsi isaanii baay'ee kan ta'e Yesuus duukaa bu'uu hin dandeenye. Yookaan immoo fakkeenyaan akka isaaniif malee akka isaaniif fakkeenyaan akka isaaniif galu sagalee Waaqayyoo dubbatee jira. Kan isaanii hubanne turan. Yeroo isaanii hubanne kana warra hin hubannetti maaliin barsiisuu narra jiraatedhe fakkeenyaan barsiisutu narra jiraatedhe. Yesuus akkuma tajaajilli isaa bal'achaa deemeen lakkoofsaan hedduu kan ta'an namoonni isa mudataa turan. Isaan kana keessaa namoota gosa 4 argina. Namoota gosa 4 kana yommuu laallu warri kaan tokkoffaa irratti maal argina? Fariisotaa fi gaggeessitoota mana amantaa argina. Isaan kun Yesuusitti hin amanne turan. Gaggeessitoota mana amantaa turanii, fariisota turanii, beektota ofiin jedhu turanii garuu Yesuusitti hin amanne isarraa faallaa jireenya isaarraa fagoo turan. Warri kaan immoo namoota milikkitaaf dinqii ilaaluudhaaf isa duukaa deeman turan. Yesuus duukaa deemu. Maaliif isa duukaa deemu? Isatti amanuuf miti, isaan fayyuuf miti, waan inni hojjetu milikkitaaf dinqii adda addaa waan hojjetuuf har'ammoo maal hojjeta jedhanii isa ilaaluuf tarii achirraa ka'anii waan hojjeturraa ka'anii dubbii isa irratti barbaaduuf kan isa duukaa adeeman namoonni akkasii turaniiru.
Isa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 66 irraa yommuu dubbistan kan argachuu dandeessu. Sadaffaa irratti namoonni Yesuus wajjin deemaa turanii kan biroon warra akka sooressicha gowwaa Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 qabdanii yommuu dubbistan kan argattan namoonni akkasii turan hanga lakkoofsa 30 warra akka sooressicha gowwaa. Sooressi gowwaan kun Yesuusin ni barbaada ture, garuu Yesuus duukaa bu'uu hin barbaadu ture. Maaliif? Yaadni isaa iddoo lama waan tureef, jireenyi isaa iddoo lama waan tureef, biyya lafaa keessa waan barbaadu waan qabuuf, amala dhiisuu hin barbaanne waan qabuuf, isa biyya lafaa keessaas qabeenya isaas akkuma kana Yesuusinis waan barbaaduuf lamaan isaa wal faana deemsisuun isaatti ulfaataa ture. Kanaaf Yesuusin hin barbaada, garuu isa duukaa bu'uu hin barbaadu. Waa biraa dhiisuu hin barbaadu. Warreen akkasii turaniiru baay'een isaanii. Arfaffaanii kan isa duukaa deemaa turanii kan dhugaadhaan isa duukaa bu'anii fi akkuma kana aarsaa gaafatu hundumaa wajjiniin isa hordofuuf kan murteeffatan turan warra akka duukaa buutotaa jiruu isaanii hojii isaanii isa duraa dhiisanii isa duukaa bu'anii. Kanaaf gooftaa Yesuus isaan kana hundumaa walitti qabeemu dubbatu. Bartoota isaatiin maal jedhe yeroo isaan gaaffii gaafatan, isaan kun warra yoo fakkeenyaan isaanitti himame malee isaaniif hin galleedha. Isiniif garuu dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif galeera jedhe gaaffiin inni duraa isaan gaafatan isa kana ture. Caalmaatti waa'ee isaa baruu barbaadanii. Gaaffiin inni lammaffaan maal jedhaa? Hiikkaan fakkeenyichaa maali kan jedhu ture. Hiikkaan fakkeenyichaa maali? Fakkeenya sana hiika isaa baruu barbaadani. Kanaaf gooftaa Yesuus hiika isaa isaanitti hime. Qobaatti ture kan isaan kana gaafatan. Erga tunni sun isarraa adda bahee turan isaan gaafatan. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irraa yommuu dubbifnu akkas jedha. Ergasii bartoonni isaa hiikaan fakkeenya kanaa maali jedhanii Yesuusin gaafatanii jedha. Maa inni hiikkaan fakkeenya kana jedhani? Bartoonni waan isaanitti himame caalaatti beekuuf yeroo hundumaa fedhiin isaanii banaa ture. Yaadaan ni dhaggeeffatu, waan isaaniif hin galle immoo hin gaafatu. Kun amala isaanii ture. Maatewos boqonnaa 24 keessatti yommuu dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya bara xumuraa yommuu isaanitti hime edda wanta sana hubatanii booddee achi deemanii dhoksaan sun maal jedhani? Maal akka ta'e nu barsiisi jedhani. Akkuma kana kutaa kana keessattis Yesuus akka inni isaan barsiisuu qabu iddoo kana keessaa yommuu isaan gaaffii gaafatan argina. Waa'ee kana irratti sirriitti ibsa gaarii kan kennu kitaaba tokko akkasiin dubbistaniin barbaada. Kitaabni kun Christ Object Lesson jedhama. Fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin barsiisaa ture kan jedhamudha. Kitaabni kun seenaa kana wajjin kan wal qabatu barumsa guddaa of keessaa qaba. Dhuunfaa keessaniin akka dubbistan isin jajjabeessuun barbaada. Kitaaba kanarraa fuula 35 irraa akkas jedha. Duukaa buutonni fakkeenyicha hin hubanne turani. Garuu hubachuuf fedhiin isaanii kaka'aa ture. Dhuunfaadhaan gara Yesuus dhufanii fakkeenyicha irratti ibsa gaafataniidha. Fedhiin isaanii banaa ture. Waan hundumaa guutummaa guutuutti hin hubanne, waan isaanitti dubbatame garuu hubachuudhaaf gaafachuudhaaf yeroo hundumaa hawwii qabu ture. Kanaaf Yesuusin dhufanii waan isaa hubachuu barbaadan, dhuunfaatti akka inni isaan barsiisuu barbaadan. Kun fedhii Yesuus isaan keessatti kakaasuu barbaade ture jedha. Fakkeenya kana kan dubbateef maaliif gooftaa Yesuus fedhii isaanii kaasuuf ture? Yaadni isaanii akka banamu, waan biraa waan isaanitti himu barumsa dabalataa waan qabuuf yaadni isaanii akka kaka'u ture. Akkuma beekamu fakkeenyi yommuu barumsa keessatti hojiirra oolu akka yaadni namaa yaada sana qabachuudhaaf kaka'u taasisa jechaadha. Kanaaf gooftaa Yesuus kan isaan barsiisu, kan isaan itti himuu barbaade waan baay'ee qaba. Kanaaf iyyuu yaada isaanii isa kaka'aa kana argee baay'ee itti tole jedha. Qajeelfamoota dabalataa biroos isaan gorsuuf Yesuus qophaa'aa ture. Itti fufee fakkeenyicha isaaniif ibse. Inni warra onnee qulqulluun hubannaa dubbii isaa barbaadan hundumaaf ni ibsa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Kanarraa inni guddaan nuti barru qabxii kanadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'as akkuma kana hojii isaa yommuu hojjetu bartoota isaa duukaa buutota isaa warra bara kanaafis sagalee isaa dubbii isaa yommuu ibsu warra onnee qulqulluudhaan hubannaa dubbii isaa barbaadan garaa isaaniirraa isa baruu warra barbaadaniif dhugaa isaanii ibsa jedha. Warri ifaafurri qulqulluun kennu fudhachuun onneen isaanii banan dubbii Waaqayyoo qo'achuudhaaf of kennan wallaalummaa dubbichaatiin dukkana keessatti hin hafani jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri dubbii Waaqayyoo baruudhaaf of qopheessan, sagalee Waaqayyoo baruudhaaf warri of qopheessan isaan dukkana keessatti matumaa hin hafani.
har'aa dukkanni guddaan biyya lafaa kan inni qabatu yommuu sagalee Waaqayyoo hubatamuu dhabudha. Yommuu namni dubbii Waaqayyoo hubachuu dadhabudha. Kanaaf har'aa garaa qulqulluu, onnee qulqulluu waan hubatan, waan isaaniif hin galle akkuma kana waan xiqqoo qabatanii gara Waaqayyootti waan caalchisanii baruudhaaf yommuu isaan dhiyaatanii akka inni waan baay'ee Waaqayyo isaan barsiisuu danda'u sagalee Waaqayyoo keessaa hubanna. Kanatti fufuudhaan egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kana isaanitti himee dabalataanis immoo fakkeenya sana erga isaanitti himee booddee isaan gaaffii gaafatanii gaaffii sanaafis hubannaa barbaachisu isaaniif kenne kutaa kana keessatti qabxii gurguddaa torbatu kaa'ame. Qabxii gurguddaa torbatu ka'e. Qabxii gurguddaa torban kana keessaa har'aa isa jalqabaa waliin ilaalla. Isa kaan yeroo itti aanu keessatti kan wajjiniin ilaallu ta'a. Kutaa isa jalqabaarraa yommuu kaanu isa keessaa tokko yommuu ilaallu waa'ee sanyiiti asirratti kan nuti hubannu. Waa'ee sanyiitu himame namicha sanyii facaasuudha. Kana tokko tokkoon beekuun barbaachisaadha. Jireenya keenya wajjiniin faayidaa guddaa, bu'aa guddaa waan nu buusuuf, barumsa hafuuraa guddaa waan irraa argannuuf sanyicha ilaalla. Sanyichi faca'e suni maali? Inni namni sun facaase sanyiin suni maali? Isa jedhu gooftaa Yesuus yommuu hiiku Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irraa sanyichi dubbii Waaqayyooti jedha. Sanyiin facaafame kun dubbii Waaqayyooti. Kallattumaan daayirektii otoo hin taane fakkeenyaan dubbatame. Fakkeenyi kun immoo fakkeenya dubbii Waaqayyoo, fakkeenya sagalee Waaqayyoo, fakkeenya dubbii macaafa qulqulluu akka inni argisiisu asirraa argina. Sanyichi dubbii Waaqayyooti. Sagalee jiraataatiin lallabame. Sagalee jiraataatiin lallabame. Sagalee gosa lamatu jira. Sagaleen inni jalqabaa isa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti barreeffame. Jalqaba irratti sagaleen ture. Sagaleen sunis immoo Waaqayyo bira ture. Inni ofiisaa Waaqayyo ture. Isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Wanti hundumtuu isaan ta'e isa jedhame sagalee jiraataadha. Sagaleen jiraataan kun Yesuusi. Inni sagalee jiraataadha. Kanaaf egaa sagalee jiraataatiin lallabame gaafa jennu dubbii Waaqayyoo wangeela sanyii oduu gaarii dubbii Waaqayyoo akka ta'e argina. Sanyichi dubbii Waaqayyooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa yommuu dhufe sanyii facaasuudhaaf akkuma kana sanyii qabatee dhufe. Sanyiin inni qabatee dhufe sanyii wangeelaati. Sanyiin Yesuus facaase kun wangeelli Yesuus lallabe kun isa dura karaa tolchuudhaaf kan dhufe lallaba Yohaannis Cuuphaan lallabe wajjiniin wal fakkaata. Lallabni Yesuus lallaba Yohaannis Cuuphaa waliin tokko. Dirqamni nurraa eegamu ergaa Yohaannis Cuuphaaf ergaa Yesuus kana amannee fudhachuudha. Tajaajiltoonnis akkuma kana sanyicha facaasuudhaaf bahuu qabu. Ergaa Yesuusii fi ergaa Yohaannis Cuuphaa. Egaa Yesuus sanyii fidee dhufe. Sanyiin kun sanyii wangeelaati. Sanyii Yohaannis Cuuphaan lallabe. Lallaba Yesuusii fi lallaba Yohaannis Cuuphaa. Inni kun wal fakkaata. Wal qabatee deema. Yesuus irra deebi'ee lallaba sana lallabe. Sanyichi jireenya qaba ture. Sanyichi ifaaf abdii namootaa ture. Warri dhagaan onneen isaanii gammachuudhaan baqaa ture. Sagalee Waaqayyoo kana yommuu dhagahan sanyii Yesuus fidee dhufe sana oduu misraachoo sana wangeela bara bara waa'ee jireenya bara bara waa'ee mootummaa Waaqayyoo sana Yesuus kan lallabaa ture namoonni yommuu kana dhagahan garaan isaanii raafamaa ture jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 32 irraa yommuu dubbisnu akkas jedha. Isaan immoo yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessatti kan caafames nuuf ibsaa dhufe garaan keenya irraafame mitiiree waliin jedhan. Gooftaa Yesuus du'aa ka'ee gara karaa Imaahus irra adeemaa ture. Ganama sana bartoonni akkuma kana biyya sana keessa namoonni jiraatan raafama guddaa keessa turan. Maaliif guyyaa 2 dura kana jechuun gaafa guyyaa jimaataa Gooftaa Yesuus fannoo irratti fannifame. Bartoonni isaa baay'ee gaddaan garaan isaanii cabee ture. Baay'ee abdii kutatanii turan. Oduunsaa achi naannoo sana sirriitti guuteera. Gaafa dilbataa ganama immoo gaafa jalqaba torbanii dabalataan oduun kan biraan dhufe. Innis warri ganamaan gara awwaala Yesuus dhaqan reeffi Yesuus awwaala sana keessa hin jiru. Awwaalli sun banaa ture. Kanaaf qooda gammaduu abdii kutatanii hin gaddani. Kanaaf reeffi isaa awwaala keessaa dhabame jedhamee oduun yommuu dhagahamu namoonni naannoo sanaa karaarra adeemaa turan keessumaa warri Yesuus Kiristoositti amananii turan waa'ee isaa sirriitti dubbachaa
turan. Kanaaf namoonni karaa sanarra deemaa turan daandii Imaa'us kanarra waliin oduu ifatanii odeessaa deemu waa'ee ta'ii yeroo sana ta'e. Kanaaf Yesuus ganamaan awwaala diigee waan ka'eef karaa sanarratti isaanitti makame oduu isaanii sana dhaggeeffate maal odeessitu jedhe. Isaan immoo maal jedhanii ati nama biyya kana keessa jiraatu taate kanan dhageenye yeroo darbe Yesuus fannoo irratti fannifame namichi Yesuus jedhamu inni nuyi bilisa nu baasa inni abdan jireenya bara baraa nuuf kenna jenne mootummaa Roomaa jalaa garbummaa jalaa nu bilisa baasa jenne nuyi abdanne fannifame. Amma immoo jarri tokko akka raajii nu godhani Yesuus inni fannifame awwaala keessa hin jiru awwaalli isaa duwwaadha reeffi isaa hatameera nuun jedhani abdii kutatani. Yesuus garuu waa'ee jara kana abdii kutannaa isaanii ilaalee karaa sanarratti macaafa qulqulluu keessaa waa'ee isaaf kan barreeffame seera keessatti akkuma kana macaafa faarfannaa keessatti waa'ee isaa isaanitti hime du'uun akkasarra jiraatu du'aa ka'uun akkasarra jiraatu isaanitti hime garaan isaanii raafame jedha. Sanyii wangeelaa misraachoo oduu gaarii sana jechaadha. Kanaaf sanyiin sun sanyii wangeelaati jireenya kan of keessaa qabu ifa kan of keessaa qabu ture. Egaa kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu waa'ee sanyii kana yommuu ilaallu sanyiin sun kana jechuun dubbii Waaqayyoo lallabni sun lallaba Yohaannis Cuuphaati lallaba Yesuusi. Isaan kana of keessatti qabata lallabni sun akkuma kanas immoo lallaba waldaa kiristaanaa bara kana duukaa buutonni Yesuus Kiristoos lallabuu qaban ergaa biyya lafaaf bara kana barbaachisu kan of keessatti qabatedha. Kanaaf isaan kana haala gabaabaa ta'een akka wajjin ilaalluun barbaada. Inni jalqabaa lallaba Yohaannis Cuuphaati. Maa inni lallabni Yohaannis Cuuphaa jennee yommuu dubbisnu macaafa qulqulluu keenya keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 6tti akkas kan jedhu arganna. Lallaba Yohaannis Cuuphaa sanyii Yesuus facaase sana sanyii namichi qotee bulaan sun facaase sanyii wangeelaa maal of keessaa qaba? Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 6tti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Bara sanatti Yohaannis Cuuphaan sabatti mul'ate lafa onaa biyya Yihudaatti labse mootummaa Waaqaa dhiyaateeraati yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Isaayyaas raajichi sagalee lafa onaa keessaa hin iyya dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaatii haraa daandiin irra deemus qajeelchaa yommuu jedhe waa'ee namicha kanaaf dubbate. Yohaannis uffata rifeensa gaalarraa dhaame uffate mudhii isaas immoo teephaan hidhate nyaanni isaa immoo awwaanni isaaf damma moggaa ture. Yeroo sanatti warri Yerusaalem jiraatan warri Yihudaa warri kutaa biyya naannaa Yordaanos jiraatan hundinuu lafa Yohaannis Cuuphaan jirutti hin ba'ani. Isaan kun cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti of hin cuubsisu turani jedha. Isa kana sanyiin sun sanyii qalbii diddiirannaa sanyii namoota gara yaada garaa geeddarannaatti waamu. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 hanga 5 haala wal fakkaataa ta'een raajii duraan dursee dubbatame lafa kanatti immoo otoo raawwatamuu argina. Hundeen lallaba Yohaannis Cuuphaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu ture. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Kanaaf iyyuu maal godhaa? Yaada garaa keessanii geeddaradhaa wangeelatti amanaa kan jedhu ture lallabni Yohaannis Cuuphaa. Kun ergaa guddaadha. Sanyiin sun isa kanadha. Sanyiin sun isa kanadha. Har'a lallabni Yohaannis Cuuphaa waldaa keenya keessa jira. Namoota gara yaada garaa geeddarannaatti kan waamu. Namoota gara fayyinaatti kan waamu. Namoota gara qalbii diddiirannaatti kan waamu. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Yohaannis biyya naannoo Yordaanos keessa adeeme cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa Waaqayyo cubbuu keessan isiniif hin balleesse jedheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara Waaqayyoo kan ilaalchisu abdii kan of keessaa qabu jireenya kan of keessaa qabu ija kan of keessaa qabu yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa Waaqayyo cubbuu keessan isinii balleessaa cuuphamaa yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isaa kan jedhu lallabni Yohaannis Cuuphaa isa kana ture. Lallabni Yohaannis Cuuphaa bara sana namoonni yaada walirraa fagaate qaban waan tokko irratti akka isaan wal qixxaatan ture. Bara sana namoonni yaada walirraa fagaataa ta'e qabu turan. Iddoo kana keessatti gaafa laallu duraan dursee Isaayyaas raajii kan dubbate waa'ee namicha kana dachaan inni dachaa ta'e olaa kaafamu inni gaara ta'e gadaa buufamu walaa qixxaatu irra deemsaaf akka ta'utti walaa qixxaatu kan jedhu sagalee wal qixxeessu isa gadi ol kaasu isa ol ka'e immoo gadi buusu yaada namootaa gara tokkotti deebisuu ture lallabni kun.
lallabni kun. Kanaaf lallabni Yohaannis Cuuphaa kun ergaan kun sanyiin inni facaase kun yaada namootaa gara tokkotti kan deebisu ture. Maalirratti kan inni tokko taa'ise yaada namootaa? Tokkoffaan mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaate namni hunduu akka hubatu, xiqqaan guddaan beekaan wallaalaan isa kan akka hubatu mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaate. Lammaffaan hundinuu cubbamoota akka ta'an, ayyaanni Waaqayyoo akka isaan barbaachisu isa kan akka isaan hubatan. Sadaffaan yaada garaa geeddarachuuf cuuphamuun akka isaan barbaachisu. Arfaffaan yoo kana gochuu baatan badiisni akka isaan irratti dhufu namni hundumtuu akka hubatu lallabni Yohaannis Cuuphaa karaa bane. Namoota wal qixxeesse dachaa isa gadi bu'e warra abdii kutatan warra mooraaliin isaanii gajjallaa ture akka inni ol ka'u taasise. Warra immoo nuyi qulqulloota nuyi rakkina hin qabnu jedhanii of tuulan immoo akka isaan gadi bu'an hundumtuu fannoo Yesuus jalatti akka isaan tokko ta'an taasise lallabni kun. Kana gochuufis hafuura Waaqayyoo fi kana hafuura Waaqayyootti fayyadame Yohaannis. Hafuurri Waaqayyoo isa keessa ture. Ayyaanni Waaqayyoo isa gargaaraa ture. Kanaaf egaa har'as immoo maaltu barbaachisaa? Ergaa fi hubannaa wal fakkaataa akkasiitu waldaa kiristaanaa barbaachisa. Hubannaa wal fakkaataa akkasii mootummaa Waaqayyoo akka dhiyaate akkuma kana hundinuu cubbamoota akka ta'an yaada garaa geeddarachuu fi cuuphamuudhaan gara sagalee Waaqayyootti gara dubbii Waaqayyootti dhufuun kan nu barbaachisu. Yoo kana gochuu baanne badiisni firdiin nutti akka dhufu isa kana waldaan hubachuu qabdi, biyyi lafaa hubachuu qaba, dhaloonni hundumtuu hubachuu qaba. Kanaaf immoo qobaa gochuun hin danda'amu. Maaltu nu barbaachisa? Hafuura Waaqayyoo nu barbaachisa. Humna Waaqayyoo nu barbaachisa. Isa kana ergaan waldaan kiristaanaa har'aa barbaaddu. Kanaaf lallabni Yohaannis Cuuphaa isa kana ture. Lallaba Yesuus gaafa laallu lallabni Yesuus isuma kana wajjiniin kan wal fakkaatudha jenneerra. Lallabni Yesuus lallaba Yohaannis Cuuphaa kana wajjiniin wal fakkaata. Lallabni Yohaannis Cuuphaaf lallabni Yesuus akkamitti wal fakkaata? Maarkoos boqonnaa 1 lakkoofsa 14 hanga 15 yommuu dubbisnu akkas jedha. Innis barichi raawwatameera, mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa, wangeelatti amanaa jedha. Kana jechuun Yohaannis ergaa isarraa eegamu sagalee barbaachisaa ta'e erga lallabee booddee Yohaannis mana hidhaatti dabarfamee kenname. Sababii sanyii gaarii sana facaaseef, sababii namoota gara yaada garaa geeddarannaatti waameef, sababii dhugaa dubbateef, sababii sanyii dhugaa kana facaaseef seexanni Yohaannis akka inni mana hidhaatti dabarfamee kennamu taasise. Haa ta'u malee garuu Yesuus yeruma sana hojii isaa jalqabe jedha. Kanaaf inni maal godhe? Gara Galiilaa dhufee sana booddee maal jedhee? Barichi raawwatameera, mootummaa Waaqayyoos dhiyaateera, yaada garaa keessanii geeddaradhaa, wangeelattis immoo amanaa jedha. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa, wangeelatti amanaa. Kana ture sanyiin Yesuus facaase. Sanyichi isa kana ture. Sanyii gara yaada garaa geeddarannaatti nama waamu. Sanyii kanatu faca'e. Yerichi gaheera jedhe Yesuus. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhe. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 22 yeroon warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti mootummicha qabatan hin gahe jedha. Yerootu gahe. Waa'ee yeroo. Abdiin kanaan dura dubbatame. Misraachoon kanaan dura himame. Yeroon isaa akka inni raawwatamuudhaaf jala gahe Yesuus isaanitti hime. Daani'el duraan dursee kana dubbateera. Yeroon warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti mootummicha qabatan hin gahe. Akkuma kana Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa barri murameef sun yommuu guutetti Waaqayyo ilma isaa erge jedha. Ergaan yeroo sanatti barbaachisu kana ture. Misraachoon yeroo sanatti barbaachisu kana ture. Sanyii gaariin yeroo sana yaada akkuma kana qalbii namaatti sammuu namaatti faca'uu qabu isa kana ture. Namni hundumtuu kan dhagahee akka inni ija godhatuuf deebii kennuu qabu irratti hojjechuu qabu isa kana ture. Barri murameef sun yommuu guutetti Waaqayyo ilma isaa erge. Kana lallabni Yesuus. Sanyiin sun sanyii Yohaannis Cuuphaan facaase, sanyii Yesuus facaase, sanyiin sun sanyii yaada garaa geeddarannaati. Sanyii wangeelaati. Har'aa anaaf isinirraa maaltu eegama? Kan waldaan kiristaanaa har'a qabattee ba'uu qabdu, sanyiin waldaan facaasuu qabdu har'a maali jennee gaafa dubbisnu inni kunis isuma sana wajjin kan wal fakkaatu ergaa wal fakkaataa. Sababiin isaa baroota keessatti Waaqayyo kaayyoo adda addaan qabu, karoora adda addaan qabu. Karoorri Waaqayyo tokkoof tokko ilmaan namootaa fayyisuudha, cubbamoota fayyisuudha, mootummaa Waaqayyoof namoota qopheessuudha. Kanaaf yaada sanarraa fagoo ta'e miti har'as lallaba waldaa kiristaanaa innis mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu
caalmaatti bara kana kan barbaachisu.